Ijoolleen kontiraata jirtanii kontiraataa ba'uuf yaada qabdan jechuudha. Ilaa namoottu Riyaad irraa natti bilbilee manni dallaalaa kontiraata yaasanii manni guutu eeyyama isaaniitiin alatti ati baatee dallaala bira dhaqxaa eeyyama isaatiin alatti fira kee bira dhaquu hin dandeettu. Eeyyama dallaalaatiin alatti nama tokko gaafachuu hin dandeettu. Silkii haasa'uu hin dandeettu. Barreeffama sanuu yoo barreessitu eenyu hojii barreessiti eenyuun bira dhaqxe qututturii madaamii san caalaa hor dallaala bira bu'aartan jechuu kontiraataa baatanii. Achi dalagaa siseessifti. Dalagaa siseessifti dallaalli jechuudha. Madaamii sanii walii galtee kan dallaala sanii hojjettu jira. Birrii wuddiidhaan si baasanii birrii qaaliidhaan si baasanii ji'a muraasa madaa'in dallaala sanii dalagdaa jechuudha. Ijoolleen baay'een mana xalabaati yeroo baatan yoo nama keessanuu hin taane sanuu rakkoo hamtuu hoyii bakka isinii hammaatte malee hin bayinaa xalabaa dhugaa rabbi hin bayinaa baatan yoo dalagaa rogaayyuu hin argattan dallaala dalagaa rogaa isin hisseessisu yoo nama keessanii nama kiyyati jettu namatti amantu yoo ta'e malee nama biraa nama raasaa amantee bayin xalaba. Wallahi ijoolleen baay'ee siqaayima keessa jiranii jechuudha. Siqaayii keessa banii siqaayima keessatti mana madaamii keessa banii dikkoo harba galfannatti deemaniitiin ibidda lammaffaa keessa dallaala biratti bu'uun ibidda lammaffaati jechuudha. Akkanuma akkuma bakka itti gacciisan hin jiru jechuudha. Bakkuma itti gacciisan. Makinaatuu nama yaasanii mana tokko oloffananii jechuudha. Kana zitanii bakka kana jiraa kootti riyyaan tanteetu wasiin jette hin bayin nama amantuu yoo ta'e nama dalagaa si argee nama dalagaa si teessisuu illee dandeettii qabu yoo ta'e malee. Qimamochi mana madaamii keessa jirtan wanti isinii dhaamanillee adaraa keessan mana xalabaatiin bayina warri baatan rakkina cimaa keessa akka jirtan obboleettii keenya kanarraa waan isheen jette waan isheen itti ijoolleen baddee baatee itti bilbilti dhageessanii jirtan adaraa keessan hin badinaa. Baddanii hanguma fe'illee sitti olfaatu hanguma fe'illee si wanno jedhu manuma xalabaa jirtu sawwayya yookiin kontiraata jirtu sawwayya jechuudha walumaa galatti. Maaliif beektanii dhugaa hanguma fe'es ta'u waan kiraa manaa hin kaffaltuu namaaf jecha hojjettu 1,000 yoo hojjette isatu rabbaa'ee barri guddaa siif ta'a waan guddaa isa si geessa malee bayetan 2,000 hojjedha 1,000 nan hojjedha jechuun sun qaataa feera faashinii akkasii qaataa feera hin jiru jechuudha. Isa kumaanuu hojiin hin jiru sitti nima 1,000 hojiin ijoollee ala jirtu hin jiru jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya ala bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtan nagaa kootii galata waaqayyo isin jedha. Egaa hordoftoota warroonni chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taata subscribe gochuu maamila kiyya taa'e. Warri taatan immoo galatooma ulfaadhaa isin jedha. Akkuma beekamu kaa egaa viidiyoo duraa irratti obboleettiin keenya tokkollee akkas ijoollee ala bahanii jiran bakka ciisanuu dhaban waan nyaatanuu dhaban rakkina cimaa keessa jiru adaraa hin bayinaa jettee dhaamsa isin dabarsteerti. Anillee immoo obboleettii keenya kan ishee isin dabarse irratti anillee dhaamsa xiqqoo isinii qaba hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Viidiyoo nama gaafa dhaggeeffattan isin fayyadaa jechuudha. Keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Ijoollee haaraa dhuftan namoonni isin baasu eeyyan gaafa sitti fakkeessanii kootti baatee 2,000 hojjetta kootti baatee bakka hin jiraame faraafataa jettee hojjetatta boqonnaa kee fudhachaa hojjetatta waan adda addaa siin jechaa si baasan dhiira illee ta'ee shamaras ta'ee sitti fakkeechanii si baasan gaafa si baasanii jedhanii ati dhugaa sitti fakkaata garuu wanti sun akkasii miti. Gaafa isaanillee mararii mirda'anii waan atis akkas isaanii san taatu fi si baasan malee jaalataniitti miti jechuudha sirraa fayyadamuufi sitti fayyadamuufi isaanuu osoo sitti fayyadamanii hojii si argamee bareeda ture garuu hojiin hin jiru. Hojiin akka gizee duraatanii miti hojiin ijoolleen keessa beektanii yookiin immoo keessattuu ijoolleen riyaad jirtan sirriitti beektan ijoolleen riyaad jirtan jechuudha hundumti. Keessaa Saudi Arabiyaa warra jirtan akkuma micayyoon jette akkuma obboleettiin keenya jetteeyyuu ijoollee sirriitti baay'inaan jechuudha ijoollee sirriitti mana xalabaa keessa taa'aa jiru mana kontiraataa keessa taa'aa jennu kontiraataa miti mana ijaazaa jechuudha ijaazaa jedhama miti wanti sun mana ijaazaa keessa jirti ijoolleen hedduun isaanii jechuudha hedduun isaanii anuma mataa kootiin ijoollee baay'eetu naa barreessee gara feesbuukaa gara tiktokiitiin naa barreessanii ijoolleen maaloo dalagaa ati xalabaa jirtaa dalagaa nuu suqi maaloo ati kontiraata jirtaa dalagaa nuu suqi nama 1,000 takkaan naa suqinaan jedhee jira sitti himaa jechuudha.
injiru dalagaan obboleewwan koo dalagaan akka gizee duraanii sanii miti injiru araboonni hundi hibuurratti Eertiraa kasa rakkata Itoophiyaan keenya rakkasaa Keeniyaa Ugaandaa wanni hundi isaa banamee jira Filipiinii wanni hundi isaa banaa jira akka gizee duraanii sanii seenaa yeroo duraanii cufaa jiraaf nama dhabanii 2000 dalagachiisfachaa jiru amma injiru abbuma mee ijoollee baddee ala hojjettu laala gaafadhaa isaan jechuudha rakkina cibaa keessatti gaafa san mana kiraallee si kaffalata nyaata si bitata dhugaatii si bitata wanti keessa wanti humti si dhimuyyuu bishaan aayilaandii takkaa namni si bitu hin jiru gaafa ati alabaati ofii keetti bitatte malee namni si bitu hin jiru dhaggeeffadhu waan baay'eedha ati 2000 dalagatti 2000 osoo daladdee baajanni kee kan aga kontiraataa ijoollee kontiraataa gahu hin jiru abadan kan ijoollee kontiraataa gahu hin jiru abadan mana kontiraataa baatee 2000 dalaguur mana kontiraataa 1000 dalaguutu caala anatti akka kiyyattee jechuudha akka keessanitti garuu hin beeku akka kiyyattee jechuudha akka siniidhaamutti maaliif hojjettan gaafa baate sekendii takkaaf daqiiqaa takkaafate gaafa mana kontiraataa jiraatte damoosa keetirraa wanni muramu hin jiru isaaba malee hojjetatta ciqiciqiinis jiraatu damoonni kee wanni muramu hin jiru hojjetattee birrii san ji'aan biyya buufattan intarneetan jettu kaan hin jettu kana gaafa ala baateen intarneetni situ guuttata ishiidhaa hojiin hin jiru ishiidha yoo barbaadan torbee lama si qaxaranii waan si barbaachisu kennu malee torbee lama si qaxaranii mana kana irraa jala halkan guyyaa si qulqulleeffatanii saniin booda deemee ayyuutuun dura tiradhu siin jedhanii si gaggeessu jechuudha kanaaf adarraa keessan hin bayinaa ijoolleen keessaa kontiraata jirtan janajjanaa isinitti baa'ata anis akka obboleetti takkaatti akka biyya ormaa jiru takkaatti sin gorsa janajjanaa isinitti baa'ata ijoollee dhiiras ta'e ijoollee shamaraas ta'e abbuma fedhe haa ta'u hin bayin biyya kanatti baateen dalagadhaa soba biyya kana keessatti bakka ammaan booda hin jiru baate taanaan akka siqaayii fi sammuun kee biyya ormaa keessatti akka ungolis hin ta'e yoo barbaadde malee baatee ala baddeen dalagina anuma sinin jedhe dhugaa sin jedha rabbi 1,000 taa'ii dalagadhu 1,000 sanii yaa rabbi jettee waaqayyo keetti kadhatte isaatu birkinnaa keessa siigaa jechuudha hin beeknaa ijoollee alaa sirriitti hin beeka dhugaa dubbachuuf nuti warra xalabaa jiru kanan ga'an anumaa xalabaa jiru kan hanga koo hin qabanii jechuudha walumaa galattu sitti nima dhaggeeffadhu ala jiraatanii malee rakkinni baay'eetu jira gaafa ala baatu waa hindutti wacii dhaamsa kottitti waciin sirriitti irraa gahamaa waan ta'eef kanaafuu hin bayinaa isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya dhugaa waaqayyo warroonni viidiyoo kana laaltan adarraa keessanis isiniin jedha isin fayyada isin wanti isin ilaaluu qabdan viidiyoo namaa tokko gaafa hin daawwanne ta'e rakkina cimaa keessa seentan viidiyoo namaa hin daawwattan kanaaf jechuudha namni gaafa sin gorsu isheen maal beetti isheen akkas taate isheen akkasii namaan jettan akkasii miti namni walumarra waan tokko beeka wal gorsaa wanti deemaa jiru waan miidiyaarra deemaa jiru waan agarruuf nutis isin gorsina malee wakin anaaf bu'aa buustaa miti iddoo san hin dhaqin taa'iti dalagadhu siin jenna akka bu'aa qabaattee akka bu'aa argattee galtuuf siin jenna malee nuti wajoolleen wakin viidiyoo hojjetanii wanna jedhani waan tokko nuuf kaffaltanii fi miti jechuudha kanaaf hubadhaa ijoollee adaraa keessan isiniin jedha hin shawwadaminaa namaaf hin shawwadamin ati kan baatee hojii waan ta'e akka sekendiin takka akkasii ala darbituun barbaadee hojii keetti irratti jechuudha dhugaa waaqa odoon ta'e sammuu na galabbata ala bahee akkatti ala dhabee hojii takka guyyaa takka irraa oole taanaan mataan kun azuur hin danda'u jechuudha innaa galata waaqayyoon kontiraatan jira fataa hidheesan dalagadhaa siin jedha akkas ijoollee kooyii nagaa ta'a fayyaa ta'a ka gorsi baa'ateef harreetti fe'a oromoon keenya uumammaa koo kunuu sin gaha warroonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii godhaa yaada fi qeeqaa qabaattan koomentii irra barreessaa bahi